Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yoyyaa akkam jirtu hordoftoota reediyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Keeniyaa Naayiroobii irraa isiniif darbu amma jalqabeera. Qondaala olaanaa paartii badhaadhinaa fi deetaa ministeera nagaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'a haala bulchiinsa fi nageenya naannoo Oromiyaa keessa jiruuf ammas aangawoota naannichaa himatan. Yaa'ii caffee irratti waan isaan mudatee fi Oromiyaa keessatti murni qaama mootummaa hanna irratti bobba'ee fi nageenya akka hin jiraanne godhu jiraa jedhu. Waa'illi kiyyaa maatii olaanaa obbo Taayyee Danda'a wajjin turtii taasiseera. Paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa keessa wanni deemaa jiru maali? Qoodinsii fi gareen amma mul'atu hoo maali kan isin qeeqxan? Wanni rakkoon jiru murna xiqqaa maafiyaa of ijaaree hannatti bobba'e hin jira. Waldiddaan jiru isa wajjin malee paartii badhaadhinaati kan jedhu miti. Badhaadhina miti. Waldiddaan badhaadhina keessa otoo hin ta'in annacha badhaadhina fakkaatee achi keessatti marge isatu waan kana waan kaleessa qabsoofnee fi wayyaaneen nama kolaasaa wayyaaneen nama ajjeesa jenneeti. Mootummaa nu keessa jiru keessatti waan akkana fokkuu godhamuu hin qabu. Yoo namni yakkee seeraan yakka godhatanii fi yoo hin ajjeechisallee ta'e seeraan qoratamee mirgi isaa eegamee raawwatamuu qaba jennee amanna. Garuu bakka kanatti mirga namaatiif murni naatoo hin qabne hin jira jechuudha. Bakki itti wal didaa jirru bakka kana jechuudha. Murna kana maqaa dhooftanii abalu maaliif jechuu dadhabdan? Suni yeroon isaan geenye gaafa ga'u maqaan dhoofna. Murni uummataaf naatoo hin qabne ka gaafa namni dhugu inni sirbu kan dhimma uummataati irratti mari'achuudhaaf yeroo hin qabne ka dhugaatiif bashannanaaf immoo yeroo hin dhabne hin jira. Qabsoo ammatti jirtanitti yaaddoo nageenyaa akka qabdan dubbattan. Yaaddoon nageenyaa isin qabdan kun maalirraa maddee wabiin keessanoo maali amma? Gaafa dura qabsoo eegallullee wabii ammanneen seenne san wabiin qabsoodha injifannoodha wanni biraan jirtu. Akka paartii keessaniitti marii keessoo karri isaa cufamee jira jettanii eertaniirtu. Hammam yaalii gootanii ijibbaatarra geessan? Baay'een yaalii gochaa ture gaafa jecha abbootii gadaa hoggaa gabbaanee dubbannu keessatti maan mari'attanii namoonni jedhanii jiru. Dhugaadha qabsoo gaafa gootu karaa keessoo mari'attee rakkoo kee hiikkachuun hin barbaachisa. Garuu murni amma jennu kun mariin akka godhamu walii wajjin dubbiin akka godhamu hin barbaadu jechuudhaan cufaadha. Akka qabsoon keessoo hin jiraanne ka ukkaanfamuuf badiin jiru maalinni ka jedhu hin laalamaa yaanni ka'aa achi keessatti abbaan badiin argamaa itti gaafatamummaan hin dhufa jechuudha. Ajjeechaa qondaala poolisii Salamoonfaa keessattis harki caasaa mootummaa jira ka jedhu ka himtu. Ragaa maal qabdu isin waan kana irratti? Ragaa jira. Wanni dhiyeenya kana mul'achaa jiru. Wanni ammatti fangoone jira. Wanni guutummaa Oromiyaa irratti deemaa jiru isin akka bakka bu'aa uummataatitti akkamitti madaaltu haala nageenyaa Oromiyaan itti jirtu kana? Rakkoon akkana hammaatu kuni akka dhufuu deemu waggaa 2 dura waggaa 3 dura argaa turre. Akkaataan caasaa nageenyaa itti qabaa turre. Akkaataan siyaasaa naannoo keenyaa itti hoogganaa turre. Wanni jal'ate baay'ee jira. Ammarra dhaabbannee ilaallu garuu waan takka argamee hin beekne. Bara namni bakka baay'eetti bahee galuu itti dadhabe. Waan baay'ee fokkisu jira jechuudha. Kun namoota gariitiif milkaa'ina hunda galeessa bara kana ka goone jedha. Milkaa'ina hunda galeessa yoo ta'e wanni kun warri gadadoo kanaan milkaa'ina hunda galeessa jedhee himu namni manni irra gubatee bakka galuu hin qabu. Hangaan irraa qalamee waan ittiin qotatu hin qabu. Gadadoonni keessa jiru waan lakkaa'amee dhumuu miti. Ganda keenya qofa miti. Hojii deemtee ilaaluu dandeecha. Wallagga deemtee ilaaluu dandeecha. Wanni kun nama dhukkubuu dhabee milkaa'ina hunda galeessa keessa jirraa dhugaa jedhamu waan baay'ee nama dhibu. Seenaa keessatti akkana rakkatee beekayee uummanni keenyaa ka jedhu ani hin dhageenye. Amma dura caasaa mootummaa fayyadamee hangaa'ota daldala simintoo fi jimaata irratti bobba'antu jira jechaa turtan. Mootummaan ammoo wanni kun sobaa qorannoodhaan qulqulleeffadheetiin jira ka jedhu kaasa. Isin hangaa'onni mootummaa daldala simintoo fi jimaa irratti bobba'anii jiru jettan kanaa fi ragaa qabdu amma hoo wanni kun maalirra jira? Gaafa sanillee akkaataan itti mari'annee fi akkaataan ibsitti bahee wal waan hin madaalle ture. Waan cal jenne baay'ee qabna jechuudha. Akkaataan dubbiin jimaa itti madaalamee akkaataan dubbii ajjeechaa abbootii gadaa ganaa qorannaa akkasii miti hin jedhame gaafa sanu. Wanni jimaa wal qabatu sadarkaa kamitti maaltu keessa jira maaltu keessa hin jirre hin jedhu laalla turre. Ergasii as immoo ragaa qabatamaan an argame baay'ee jira. Ilaalama jechuudha innis fuulduratti. Komii obbo Taayyee Danda'a aangawoota naannoo Oromiyaa irratti dhiyeessaniif irra deddeebiin kominikeeshinii naannichaatti bilbilee argachuu hin dandeenye. Aangawoota Oromiyaa irratti komii kan kaasan obbo Taayyee Danda'a qofa miti. Miseensa paarlaamaa kan ta'an Dr. Angaasaa Ibrahim kanaan dura rakkoo nageenyaa fi hanna Oromiyaa keessatti mul'atuuf aangawoota naannichaa miidiyaa hawaasummaa isaan irratti bahanii himatanii turan.